Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 guyyaarraa seenaa nama gaddisiisuu fi hunduma keenyaaf barnoota ta'uu isiniif qabadhee waan dhiyaadheeruuf namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha maatii keenya akka taataniif kabajaan isin gaafachaa kabajamtootaaf jaalatamtoonni qophii Oromiyaa 24 illee laayikii fi sheer gochuun qophii kana akka nu deeggartan kabajaan isin gaafadha. Hanga xumura qophii kanaattis na waliin turaan affeerraa kiyya. Boychaf dursi ume walargun natin fakatu sabatan gara hidu Ani yeroo ijoollummaa koo harmee kiyyaa baay'iseetiin hin jibbaa. Maaliif harmee kee jibbita yoonaan jettan sababiin isaa haati kiyyaa ija tokko qofaa waan qabduuf yeroon fuula ishee keessa laaluu baay'ee waan na sodaachistuuf namni tokkollee akka ishee arguun barbaadu. Narraa akka isheen dhokattuu fi inumaayyuu otoo duutee lubbuun koo yeroos baay'ee kan hawwu ture. Yeroon gara mana barnootaa deemus akka ishiin na gaggeessuudhaaf manaa gadi hin baaneen fedha. Akka maatiittis taate mana barnootaa keenya akka maatii barattoota kaanii naaf dhuftu sin barbaadu. Gaaf tokko garuu otoo nani quba hin qabaatiin harmeen kiyya mana barnootaa seentee yeroon ishee argu dhokachuun barbaade. Akka nama ishee hin beekneettis fuula kiyya isheerraa galagalchuus isheerraa dhokachuu waan hin dandeenyeef dhuftee hiriyoota koo keessatti yeroodhaan gara manaatti daddafii deebi'i jettee deemte. Yeroo kanatti hiriyoonni kiyya waan na arganiif baay'ee natti kolfuu fi natti yuusuun haati kee ija tokko malee hin qabdu sanumaayyuu fuulli ishee baay'ee nama sodaachisa jechuun akkan baay'ee ofitti gadduu fi dabaleen isheetti qaana'u na godhani. Yeroon mana barnootaatii deebi'een galus sammuun kiyya isheetti baay'ee dhiphatee bakka isheen taa'aa jirtutti maaliif mana barnootaa keenya dhuftee ijoollee keessatti anaan xiqqeessitaa moo hiriyoonni koo waa'ee keetti akkanatti kolfan barbaaddee ta'edheen harmee nadeesseetti dutuun baay'ee ishee arrabse. Yookiin duutee qalbii kiyya hin gammachiistu jechuun isheedhaanis lole. Yeroon itti dubbachaa ture sagalee koo ol kaasee waanan tureef akka namni hiriyaasaa luluutti malee haadhasaa waliin walitti bu'eetti waan hin taaneef harmeen kiyya guyyaa sana osoo boossuu oolte. Anatti garuu yeroos boo'ichii fi gaddi haadha koo homaa garaa koo keessatti waan tokko haga xisiyyuu natti hin dhagahamu. Inumaa akka isheen duutuun hawwa ture. Barnoota kiyyatti hedduu waan na gargaaraa turteef anis barnoota kootti cimeen ergan baradhee xumuree booddee qaxaramees mindaa argachuu nan jalqabe. Maallaqa ittiin of tajaajilu ergan argadhee booddee kanaan booddee harmee kiyyarraa fagaadhee jiraachuun qaba jedheen ofitti murteeffadhe. Kanumaanis mana kireeffadheen haadha kiyyarraa qofaa baheen jiraachuus nan jalqabe. Turtii waggaa tokko booddees hojiin kiyyas bakka gaarii waan tureef boqonnaadhaaf biyya Singaapoor daawwadheen akkan deebi'uuf illee carraa guddaan argadhe. Yeroo muraasaaf achi Singaapoor ergan turee booddee gara biyyaatti deebi'uun hojii kiyya itti fufee hojjechuu jalqabeen yeroo muraasa booddees fuudheen bultii ijaarradhe. Maatii kiyya guyyaa tokkoyyuu ijaan arguu hin barbaadu. Akka nama maatii hin qabneettis jiraachaatiin ture. Booda ilmaanis horadheen mana kiraa keessaa bahuun maallaqa kootiinis mana koo bitadheen jiraachuun eegale. Kanumaanis guyyaa tokko namni ta'e ulaa mana kiyyaa yogguu dhadhahutti ijoolleen kiyya irraa bantee rifachuun fiigdee manatti ol deebite. Maal taatan jedheen yeroo manaa gadi bahu kunoo haadha kiyyatu dhufee balbala rukuchaa jira. Haa ta'uutii garuu deebiin ammas harmee kiyyaaf deebise. Maaltu si fidee sirraa fagaannaanis diddee asitti anaan na cinquu dhufte ilmaan kiyyas rifachiisuu jalqabdee jechuun harmee kiyya deemasiitii anis hin beeku atis nan beektu jedheen balbalarraa ari'e. Haati kiyyas otuu imimmaan ishee dhangalaaftuu duubatti deebitee gara mana isheetti galte. Torbee lamaan booddee garuu mana barnootaa ani barnootatti jalqabetti keessummummaa fi walga'iif waan na barbaadaniif akkan dhaquu qabu barsiisonni koo duriin affeerani. Manni barnootaa kun mana keenyattis waan baay'ee dhiyaatuuf diduufis akka saana dhibe. Anis tole jedheen dhaquun qaba jechuun walga'ii sana irratti hirmaachuun hiriyootaa fi barsiisota koo durii waliin walga'ii sana raawwanne. Akkuman walga'ii sana raawwadhee booddee ooyiruun abbaa kiyyaa achuma mana barumsaa maddii waan jiruuf itti goree fuduraalee fi muduraa kanaan dura irraa nyaachaan guddadhe daawwachuun eegale. Hundee burtukaanaa tokko jala dhaabbadhees yeroo harmeen kiyya irraa kutteenaaf laattu sammuun koo ni yaadate.
haadha kiyya waliinis yeroos akkan achi jalatti taphachaa ture yaadadhe. Sanaan booddee otoon ani yaadaan fagaadheetiin jiru namni ollaa keenyaa tokko na arguun na dubbisee nagaa wal gaafanne. Yeroo kanatti haati kiyya nagaa isheetii jedheen yeroo sagaafadhu haadha kee jibbitee ergarraa fagaattee booda amma nagaafattaa jechuun deebii naa deebise. Kanumaanis namichi kun dabaluun kanaan booddee sabrii godhii haati kee torbee tokko dura duutee gama rabbii deemteetti obbaafadhu naan jedhe. Achumaanis dabaluun waraqaa dhaamsa haati kiyya naaf dhaamte yogguu natti kennu anis yogguun waraqaa kana banadheen dubbisu yaa ilma kiyyaa akkanani mana kee hin dhufneef ati na jibbitee jibbate naaf qabdus rakkoo kiyya akkasitti ni manneef na daangeesse sababni ani ija kiyya tokkon dhabe si'umaaf jedheeni yogguu ati ijoollee daa'imaa turte mukti si waraanee ijji kee tokko dhangalahee doktoroonnis akka ijji kee fayyuu hin dandeenye yogguu natti manii anis obsa dhabeen jaalalan siif qaburraa kan ka'e ija kiyya tokko akkan siif kennuu qabu murteeffadheen doktorootaan ija koo baasisee ija kee isa dhangala'ee baasanii kan koosiif bakka sii buusanii malee yaa ilma koo ija koo kanan dhabe jaalala keef malee silaa yoona akka ati anaan na jibbaatii jirtu namni hundi si jibbaa nagaatti yaa ilma koo jettee xalayyaan xumurte. Kanaan booddee kana dura kanan harmee kootti garaa jabaachaa ture jaalala sheennaaf qabduu fi oolmaa ijaa isa sheennaaf oolteef imimmaan kiyya qabachuu dadhabeen gaabbuun yaa haadha koo jedheen oliif gadi jedhee boo'e. Erga harmeen koo duutee gaabbuun bu'aa maal qabaree ishiin bakka hin deebine waan deemteef an cubbuu amma kanaa baadhee dachee kanarratti nafe. Yaa Rabbii garaa maatii keenyaaf yaaduu fi gochaa akkanaarraa nu baraare. Waan hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Ijji keessan didee boo'ichaaf dursi umee wal arguun natti hin fakkaatu sabbatan garaa hidhuu. Warri kun! Hey! Warri kun!